jaarsi kiyya kiniina fayyadamu malee na wajji rafuu hin danda'u maaliin godhuu qaba? Abbaan mana kiyyaa gaaf tokko osuma na wajji rafuu jiruu bakka rabbiin haraam godhe sanitti fayyadamee achi booda achi malee hin fadhu naan je'e maaliin godhuu qaba? Ani jaartii kiyyaniin jaaladha garuu ammoo bishaan harkaan firraa baasu malee wajji rafuu hin danda'u. Gaafiilee jettu qabanneeti dhufne hara qophiin wajjin deema. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota kan daawwachaa jirtan ana obboleessa keessan Hamzaa Sheejjaa biruunta keessanuu bakkuma jirtanitti nagayni kiyyeessin bira naaf haa goosinin jechaa dhiyoo tana viidiyoodhaan adda dhabamnee turre har'ammoo viidiyoo haarayaa fi gaafiilee ajaa'ibaatiin isinii dhufeetiin jira daawwattootaa fi hordoftoota. Viidiyoon tun warri isinitti tolte laayikii tuqaa akkasumatti sheer godhaa obboleeyyan keessan biraan gahaa maatii chaayinaala keenyaatis ta'uu hin dagatinaa. Ajajaa miti kabajaadha. Daawwattootaa fi hordoftoota gaafiilee ajaa'ibaa tan hedduu nama dinqisiiftu tan as keessatti gaafatamneeti jira. Gaafii tana guutuun guututti dhageeffadhu wahii irraa bartaa. Inshaallahu ta'ala akka ati guututti hordoftee warraa barattu immoo abdiin qaba. Afeeri obboleeyyan kee akka warraa baratan. Gaafiin duraa gaafataa A lakkoofsa tokko. Gaafataan A lakkoofsa tokko biyya faranjiiti jiraata. Biyya faranjii keessaa biyya tam akka jiraatu immoo sagalee tiyyaas yoo rabbi sodaatte ol hin baasin jette yookaanuu ol hin baasin naan ja'an. Tanaafin barruu isaanii sagaleedhaan gartee barruu barreeffadhee dhufe daawwattootaa fi hordoftoota. Namni hoggaaniif sagalee ol hin baasin siin jee ol hin baaftu jechuu barbaadeeti. Duba daawwattootaa fi hordoftoota gaafataan A lakkoofsa takka akki jedhu jaarsi kiyya kiniinii fayyadamu malee na wajjin hin rafu. Kiniinii malee meeshaan isaa hin kaatu. Kaatullees hin jabaattu. Maal godhuu qaba jetteeti na gaafatte. Dhugaadha daawwattootaa fi hordoftoota. Namni garii kiniiniidhaan jaartii waliin rafa. Kiniinii kamitti dhiifnee karaa gartee naachuraal noormaanitti deebi'uu dandeenya waan jiru. Amma dura viidiyoo keessatti haalaan irraa dubbadheetiin barnoota ajaa'ibaa irraa kannee bira kutee jira. Garuu ammoo namootan keenya barnoota safuudha jaanii dheessanii safuu ammoo jaalatanii jala fiigan. Mee laalaa bakka safuun gartee jirtu isaanumaatu jira. Safuudha jechuun qullaa wal gadhiisuufaadha. Ammoo barnootaan barsiisu jira. Tiyya tana barnoota kanaan maal jedhaniin alla shayitichi kun safuun sodaatu hin qaanfatu safuu Oromoo cabse. Safuun Oromoo yoo barnoota keessatti cabte qash jettee haa cabtu. Tanaaf daawwataa kiyya jaalatamaa fi kan gaafii tana na gaafate qaceellotti dhageeffadhu. Hulbata ni beeytan. Hulbata yookaanuu karaa biyya biraatti waan jedhaniin hin beeku jecha hulbata jedhamu kana deemii hiikasaa barbaadi. Afaan Arabaatiinis hulba numa jedhaniin. Hulbata kana fiddeetiti bishaanitti neeyxee hulbata dhugan kana dhuyta. Hulbanni dhugan qaama saalaa kan dhiiraa haalan jabeessa. Akkasumatti kan nyaatan qaama saalaa kan dhiiraatis haalan jabeessa. San qofaa miti. Hulbanni yoo dhiiraaf dawaa ta'e dhalaafoo dawaadhaa jennee ilaaluun dirqama ta'a. Lakki dhalaaf dawaa miti. Dhalaa ni laaffisa. Faallaadha dubbiin ofirraa eega. Nyaachuun dhiisinaa gammaas ni laaffisa hoggaa jaanan nyaachuu isin dhorkuu fi miti namootan jaalatanii jira. Xabiyaan wal dhabaa jechuu fadheetti. Obboleessa kiyya ka gaafii tana nu gaafate akkas godhi. Nyaanni ati irraa fagaachuu qabdu nyaata salliixa qabu. Akkasumatti illee filmiilee fofokkota adda addaa ilaaluus dhaabuu qaba. Waliigallee tasan dabarte immoo dawaan ni jira hoggu takkatti qushaashaa fi balaa qalaa si keessaa bahu ijateetiin arguudhaaf jiraattu inshaallahu ta'ala siif ergina yoo barbaachisaa ta'e. Gaafataa lakkoofsa lama A. Gaafataa A lakkoofsa lama akkana jette obboleettiin teenya. Jaarsa kiyya hedduun jaaladha. Qaceelloo dhageeffadhu. Jaarsa kiyya hedduun jaaladha. Gaaf tokko osuma taphachaa jirruu bakka rabbiin dhoorke
eeysa qaama saalaa osoo hin ta'in bakka bawliin baatuun bakka udaan bahuun jechuudha. Achitti fayyadame dogoggoraan itti toltee dhiisuu didee achi booda immoo bakkuma san na gaafata. Sababni isaa maali jennaan qaamni kiyya kan saalaa hedduu waan guddaa ta'eef daawwattuuti dhugaadha. Jaarsa kee ni jaalatta. Garuu ammoo hoggaa inni bakka hin taanetti fayyadamu laa xaacata limakhluuqin fi macsiyati illaah. Makhluuqa hayyamuun hin dandehamu waan rabbitti nama dileeysaa keeysatti. Waan rabbisitti aarsaa keeysatti makhluuqa gammachiisuuf hin barbaadin jetti amantiin islaamaa. Akkasuma abbaan mana keetii yoo sanii jecha siinii qaje'ees si haa hiiku yoo bakki sanitti tolte inni wallee warra luuxii ta'uun oolu je'eetii yaada yoo bakka san malee dide. Yoo ammoo rakkinni isaa bal'ina gartee qaama saalaa ta'ee waa'ee kanarraa yeroo dheeran dubbadhe hoggumee qammootti deddeebi'eetiin dubbadhe viidiyoo kiyya keessa gad deebitee barbaaddee ilaaluu qabda. Ni jira wanni gartee qaama saalaa kan shamarraniitis walitti dhiphisuu danda'u. Ammallee daawwattuu tiyya kabajamtuu fi jaalatamtu viidiyoo sayyoo arkachuu dadhabde hoggaa jala deemte atuu yuutuuba kiyya jalaa ni arkatta je'eetii yaada. Hoggaan itti abbaa mana keetiitti dhufuu deemtu bishaan qabbanaa waan qaama dhiqadhu akkasumatti kookallee fayyadamuu dandeessa. Akka nama uduwatu kookaadhaan qaama saalaa keetii uduwattee bishaan qabbanaa waadhaan yoo dhiqatte walitti xiqqeessa yeroodhaaf. Hirriiba gaarii abbaa mana keetii gammachiisuu dandeessa jechuu barbaadeeti. Haaya tan ammoo tana malee gartee tan bakka rabbiin dhorke kana malee hin fadhu yoo kasiin jedhu taate dhiiftee biraa deemta. Guutuudha dhiirtii. Haaya gaafataa lakkoofsa 3. Ani jaartii tiyya namaan irratti wallolleetiin fuudhee jaa. Haalan bareeddi jaartiin tiyya haalan bareeddi. Akka na jalaa deemtu hin fadhu. Ani garuu rakkoo takkaan qaba. Yoon bishaan harkaan firraa baase malee isii gammachiisuu hin dandeeyu. Bishaan harkaan firraa baasuun jaartii tiyya dhukadhee mana gartee bakka biraa seenee shaawara seenee bishaan harkaan firraa baasuun haraamii hija. Rabbiin illaa calaa azwaajikum jaartiilee teessan maletti jedhe. Yoo jaartiin tee harka isiitiin sirraa baafte laa ba'asa rakkoon qabu. Waliigallee ati immoo firraa baasuu wanni godhi yoo ni figartee osoo taphattanii ni jiraa miti rakkoo. Wanni gaa jechuun namootan adda addaa osoo taphatanii qaama siifaa tuqeerraa bahuutu jira. Isiin meeshaa qabdee faarraa baasuutu jira. Akkasumatti osoo jaartii teetii wajji haasoytuu sirraa bahuutu jira. Waada laa ba'sa fi kuni rakkoon qabu. Haraami moo haraami miti jaa. Haya an maal godhuun qabaa jaa. Obboleessa kiyya harkaan jaartii tee wal taatanii sirraa haa baaftu achi booda waliin gammaduu dandeessan kalamadaa irratti kuni rakkoon qabu. Ammoo yoo isii dhukadheetiin gartee an isiin jabaa haanaan jettu haala kanaan akkasitti irraa baasee isitti dhufa yoo kan jettu taate san filannaan si laallatti jechuu barbaadeeti. Ammoo yoo harkaan firraa baasuu dhiifte hedduu bareedaadha. Jireenya keetiifillee hedduu gaariidha. Akkanaan siin jaa obboleessa kiyya. Ammoo waan gartee qaama saalaa akka gartee jaartii teetii wajji turuu dandeessuu akka jaartii tee gammachiisuu dandeessuu irraa dubbadheetiin jira. Oromoon teenya barnootaan safuu jetteeti safuun barnoota jetti akka zamana kanaatti. Qaama qullaa wal gadhiisaa barnootaan hin barsiisuun safuudha jetti. Okay. Akkas goota obboleessa kiyya. Gaafataa lakkoofsa 4. Akkana jette obboleettiin teenya. Gaafiin tun hedduu na kofalchiifte. Geelee takkaan qabaa jetti. Geelee takkaan qaba. Nadhi haatteetuma jette. Haala nadhi haatteetuma gaafa kaan isii jaarsa kiyyaa wajjin rafaa jirtu arge. Allahu akbar. Isii jaarsa kiyyaa wajjin rafaa jirtu arge.
akkitti agarte aruuza tasanu yaamaniiti jette aruuza kana naaf isiinuu deemuudhaaf waliin gabbaane eeguma deemuu gabbaane na jalaa deebite. Hoggaa isiin deebitu dhaabbadheetiin laale karaa isiin gortu achi kuttee anilleen dhukadheetuma laalee jetti. Karaa mana kiyyaa ol deebite. Abbaan mana kiyyaa mana taa'uu ture. Ati biyyuma faranjii keessa bakka himuun nun barbaachisu Ameerikaadha. Ameerikaadha bakka himuun nun barbaachisu. Yeroo kana isin na jalaa deebitee abbaa mana kiyyaa kan itti dhihaattee waa qopheessuu turteef geeleen tiyya tuni isumaa isaa wajjin siree gubbaa lulataniin itti ol seenee jetti. Jaarsi kiyya takkaa badii takkan goone an isa shakkee hin beeku badirraa. Badiin inni takkittiin godhe badii tana hedduun jaaladha. Yoon na hiiki je'een na fuudhi jechuuf dhaabbachaa jirti isiin. Yoon an na hiiki je'een isiin na fuudhi jechuuf dhaabbachaa jirti. Tanaaf histii isiitiif jecha na hiiki jechuunis jibbeetiin jira. Jaarsi kiyyaas badii takkittii tana dalage. Mee maaliin godhuu qabaa? Akkamiin godhuu qabaa waan tana jedhe. Obboleettii tiyya jaarsi kee badii balleessee jaarsa kee nama tokkotti isan odeessin isillee nama tokkotti isin odeessin akkasumatti rakkina isin jidduu jiru ta'aatii fi dhadhaa jaalalatee jaarsa keetii wajji oofaa jirtu jaarsini dogoggoree isii wajjin akkas ta'uuf jecha jaarsa ilmaan walirraa qabdan addaan faca'uun hin barbaachisu. Ni hiikamti ilma namaati badii balleessa. Rabbiinuu ilmi namaa ni balleessaa jedhe. Rabbiin tokkichunuu badii tanaa olii yoo balleessitee gamasaa deebite sii faraarama. Anis akkiniin siin jedhu abbaa mana keetii dhiifama godhii fi gorfadhu. Yoo hiitees dhaabbattee si jalaa heerumuuf si eegdi takka jii. Tanaafuu istuma siitiifuu qabadhu jechuu barbaadeeti. Akkana jaarsa kee namatti hin odeessin akkasumatti qabadhu obboleettii tiyya saniitu irra jira. Haya gaafataa A lakkoofsa 5 gaafataan A lakkoofsa 5 akkana jedha. Ani biyya faranjiitiin jiraadhaa jetti. Harmee tiyyaa wajjin jira. Jaarsa kiyya dhiyuma tanaan biyya dhaqee biyyarraa aruuza godhannee isa fide. Jaarsi kiyya biyya faranjiitiif haarawa. Harmeen tiyya jaarsa kiyya hedduu jibbiti. Mana keessatti illee arraba hin tattaaneen isa tuyxi akka haluu gooteetitti isa arrabsiti. Jaarsa kiyya immoo hedduun jaaladha. Maaliin godhuu qaba? Harmee tiyyas niin jaaladha, jaarsa kiyyas niin jaaladha. Harmeen tiyya nama guddaadha. Akkaan kophaa isii dhiisee isii biraa alatti hin baane. Jaarsi kiyyaas nama gartee ijoollummarraa waliin beellama walii seennee wal jaalachaa turre fuudhee biyya faranjii bira fide ganaa nama haareya. Ammoo jaarsa kiyya hedduu ummaan tiyya narratti jibbiti waan taateef ani hin beeku. Maaliin godhuu qabaa? Yeroo hunda ni arrabsiti ni tuttuyxi maaliin godhuu qabaa jette obboleettiin teenya. Obboleettii tiyya qaalii fi kabajamtu haadha jechuun hedduu qaaliidha. Lama danamaan dhalattu dhuga. Jaarsa kabiraa harkachuu ni dandeessa. Hoggaan akkana ji'u jaarsa kee dhiisi jechuu miti. Harmeete gatteessisi isii waliin haasa'i. Jaarsi kiyya si jaalata yaa ummaa tiyya. Akka ummaa isaas si laala je'iin. Akki gootu ammallee yeroo takka takka ala gabbahaa waan bareedduu harmeentee jaalattu biti jaarsa keetitti kanni. Jaarsi kee fidee harmeeteetiif haa kannu mataa gubbaa dhungatee jaalala siistamaan isii keessatti uumuu yaaluu danda'uu qaba. Yoonii fi haala kanan goone harmeentee jibbaatuma deemtii jechuudha. Yoo waan bareedduu fide dura sii kannuu osoo hin ta'in dura harmeeteetii kannuu. Iddoo hirribaa san malee waan biraatti harmeetee dursuu qaba. Maaliif jennaan hoggaasan harmeentee hedduu harmeedha jechuun waan intaltisii jaalattu ni jaalatti. Tanaaf waan ati godhuu qabdu tartiibaan na dhageeffadhu. Abbaa mana keetii hoggaa isiin arrabsitees arraba isii humaatti ilaaluu dhabu. Fuulatti guuruu dhabuu na arrabsite jedhee takkaffaa irratti. Qaceelloo dhageeffadhu obboleettii. Lammaffaa irratti yeroo takka takka harmeetee
waan babbareedduu isin jaalattu fiduudhaaf jenne. Sadaffaa irratti harmumatee tanaahuu abbaan mana keetii hajjii isii geessu. Shuuf namni keenya irra guddaa wanni inni fadhu hajjii geessuudha. Maallaqa kiyyaaniin si geesse je'een yoo dandeesse ati itti kennite jaalala isaan jidduutti uumuuf jecha itti kennitee inni fuudhee hajjii isii geessu. Hajjii geessee gartee maqaadha fadhan harmeeleen teenya. Hajjii geessee bar jaarsa gaarii intala tiyya fuudhee jettee siin dhaadachuu eegalti. Jaartiidha. Taniin himaa jiruuf waan kana jaarsa keetittiini. Jaarsi kee immoo waan kana si dhagahee godhuu qaba. Nama fuf je'ee deemu ta'uu hin qabu. Ati itti laffaatee biyya faranjii dalaydee biyyarraa isa fidde. Dhuga nin beeka. Waan dila kana immoo godhuu qaba. Godhuu qaba dirqama. Yoo kana godhuu hin dandeenye harmeeteetii waliin jiraachuu hin danda'u. Harmeetee immoo yoo dhiistee deemte harmeentee si takkittii qabdi. Si takkittii immoo yoo ati alatti irraa baate rakkoodha. Dhugaadha. Ni jetti manguddoon teenya. Jaartii intalaatii fi jaartii ilmaatii fi haati waliin tahanii jetti. Akkasumatti haadhaa fi jaarsi intalaatis waliin tahanii jedhan. Maaliif waliin taane? Maaliif waliin taane waan kana wal gaafattanii? Tanaaf daawwattootaa fi hordoftoota kiyya. Oromoo waa hunda keessatti maqmaaqsa qabdi. Oromoo ammaa tanan baanu. Oromoo durta afaaniin wallaalin. Oromoo durta kabajaa qabdu. Oromoo hoggaati barnoota barsiifte si arrabsituu miti. Oromoon teenya ta'arraan tana barnoota yoo ati barsiiftes arraba si jala barreessan. Bara arrabuma sanu yoo likki barreessan fayyaa miti. Arrabuma sanu likki barreessuun beekanii bar waan fokkottuu jenna jedhaniititi wama fokkottuu sanuu barruu sanuu likkitti hin barreessan jechuudha. Kanaatu kabiyyatti hin baratiniitu dhufee ati si arrabsa. Tanaaf daawwataa kiyya jaalatamaa fi daawwattoota kiyya jaalatamtu nuti ilma namaarran kaayanne arraba ilma namaarran kaayanne wanni takkitti nuti barbaannu ummanni keenya jiyaa hundaan jabaatee baratee fiinxanuu bahuudha. Warri maatii chaayinaala keenyaan ta'in chaayinaala keenya subscribe gootee maatii hunda gatiin akkasumatti viidiyoo tana like gootee share gootee obboleeyyan keenya biraan gahuu hin dagatin. Kaaga amma daawwachaa turtan ana obboleessa keessan Hamzaa Sheikh Jaabir hamma viidiyoo biraatiin faa jennee walitti deebinuu nagayaan naan turaa osoon hin jenne dura gaara kana gubbaa waatu dibbeetuma kun barnoonni qaalii jibbituu deemuma gaara kana gubbaa waatu dibbeetuma kun barnoonni qaaliidha way jibbitummoo deemuma jibbituu deemuma. Waan adda addaa isin bashannansiisaa, isin qofalchiisaa, isin taphachiisaa, isin barsiifne daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Wanni immoo nuti isin irraa barbaannu waan biraatii miti. Nu jajjabeessuu qofa. Wanni ni YouTube kana jaaladhuufan YouTube irratti uummata tokko uummata naamusa qabuutu jira. Peejii tana jala immoo Feesbuuka kana jala uummata mukarbaxaatu jira jechuudha. Mukarbaxaatu jira. Mukarbaxninni isaanuu jiraatu viidiyoo tana peejii irrattis gadi hin dhiisa. Garuu ammoo osoon peejii irratti gadi hin dhiifne dura YouTube irrattiin gad dhiisa. Facebook irratti osoon gadi dhiifne dura YouTube irrattiin gad dhiisa. Daawwattoonni kiyya kan YouTube chaansii dura arkachuu qaban, carraa dura arkachuu qaban. Isaaniitu kabajaa qaba tanaaf hin carraa dura kannaaf. Isaaniitu nama kabaja tanaaf hin carraa dura kannaaf. Waliigallee hordoftoonni Feesbuukaatis ni jiran. Warri gartee sukkareetu jira. Warra naamusa qabu. Warra kabajaa qabu. Hoggaa nama wajji dubbatu fi hoggaa nama wajji haasawus kabajaa bareedu tana qabuutu jira. Ammoo kanuma jala gartee ummata hedduu jira. Ummata gartee muqaffaloota hedduu jira. Muqaffaloota irraan kaayanne akkuma amma jenne kana gaara kana gubbaa way maaltu dibbeetuma. Barnoonni kun qaalii way jibbitummoo deemuma. Ajenne tanaanillee alla sheenini wallisaa yoo kan jettu taate baakkish wadazzaa ijilliin. Tanaaf daawwattootaa fi hordoftoota wadda miinuuf wallee jechuu waan biraati. Walaloo jechuu waan biraati. Yadaloo jechuu waan biraati. Tuni waan haawwan keenya jechaa turan. Gaara kana gubbaa
waatu dibbetuma kun barnoonni qaalii jibbitummoo deemuma. Tanaaf daawwattootaa fi hordoftoota barnoota keenya ka'arraa asuma irratti hin gabaabsa hanga qophii biraatti walitti deebinutti viidiyoo tana laayikii gootee sheer gootee subscribe maatii chaayinaala keenyaa taatee nu eeguun dagatin. Akkammoo chaayinaala keenya irratti viidiyoon nuti gadhiifne yeroo hunda si geessu hoggaa subscribe goote bakka bilbilaa san ooltan jettu notification ooltan jettu tuqi hamma walitti deebinu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu. Nageettiin